diin beeku tokkotti dubbatee namni san waan akkanaan nafface jennaan tana salphaadhaan mijeetuma ayeta waa qaqqara'ee fi bishaanumatti kenne namni san bishaanuma inni itti tuttufeef san haalis dhugeetuma kaan qaama dibate haay guyyaa saditti wanni san akkasitti dhaabu. Kanaafin jawaan akkana manni haakimaan beeku. Kanaafuu yoo nama caalimaa nama ilmii beeku akkasitti ilaalle yoo nama waatti qaqqara'uu beeku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu alhamdulillah galata rabbii asiin nu geemuna rabbiini. Una Feyruzaalleen rafuudha jirti dawaa tokko numaaf itti kenne. Akkasitti nutillee nuna dhufnee jirra. Feyruzaa biraa waan hin dhabame tokko qabu biruman jira huna deebiniin isiniin jaa. Akkasitti sababuma kiyyaa nuna Feyruzaan akkanatti dhukkubsattee akka kana keessa jirti daadarka akkana keessa jirra. Numaafillee jechuudha akkanatti nu echa cinqamee waan hin taane kophaa akkasitti qabee bira taa'u jira. Akkasitti jechuudha hordoftoota keenya waan irra jirru laaltanii nu agartanii alhamdulillah namni fayyaanis ni jirti dhukkubsachuun ni jirti shayitaana qofa mataa hin dhukkubne akkasitti nu isiinis waswaasa hedduu keessa jirti. Soorii wajjin illee dhufnee jirra sooriilleen as jiranii manguddoon keenya ciccimoon jechuudha akkasuma numaafilleen. Jechuudha akkasitti as jirraa gaafuma Feyruzaan haala kanarra jirti hordofaa isiniin. Akkasitti amma hunoo gara soorittiin isin dabarsaa soorii meegaa waan itti goonuu fi dawaa isii kanallee dubbachuu dandeessanii waan gootaniif isin waan narra beekaan amma yaada keessan jira. Alhamdulillah rabbi waa fayyisu dhukkubsataa keenya. Rabbi nama furmaata isii fidullee rabbi nu haa taasisu. Nuti sababuma taaneetitii furmaata dhiiroo karaa kanaan akkam wayya beektaa nuti sababuma ifaajna malee fayyaan rabbi biraa dhufti. Rabbiin nuuf haa fayyisu. Egaa yaa namaaf keenya ani kiniin juumicoo sana manni haakimaa wanni beeku hin qabu dawaa asii teessee liqimsitu kanarra oduu nama عالم tokkotti yaam nama waa beeku tokko nama quraana beeku maaliif hin jaawaan kan ni beeyta amma dura waan tokko kan qunnamee jira nama tokko wanni akka finniisaa takka qaamaan faffacaatii karma ifooqaa kana namni kun ka'ee haakima dhaqee hoggaa mana haakimaa dhaquu dawaa baay'ee kennaniif ta dibatuu fitanaas dawaa san dibatus gubbaan itti dabalama malee wanni waa takka waan irraa ka'u hin jiru beeyta haakimni kun dawaa kana gurgurachuuf yaada malee abadan sin deebisu akkasitti nama bareedaadha soorii galatoomi wanni ati jette waan musarreeti wannummaa gola namni kun walitti dhufuufu waanuma akkanaa mala dha'uu fi beeka anillee wanni sin barbaadeef narraa turtanii isin jechuu jira kanaafi sila kun bargaafiin qabu walitti dhufeenya keenya isinis baga dhuftanii harkuun waa guddaa dura harkaniiti beeka falasan kaanii mitiire amma wanni ati jette kuni tahaadha nuti karaa gartee yaala isitti deemuudha bakka yaalli isiidhaa gartee tilmaamaan itti nu dhiyootti karaa hundaan gartee itti seenuuni dirqama keenya wannummaa wal barbaanneefi tokko wal isuma tana birattuu wal dhiifataa kaaniin karaa gartee silaa qoricha barbaachisaa ta'e sanitti deemaa namarree irraa kaa'eeqa karaa yaalaa sanitti deemuuni waan itti nafini jechuu barbaadeeti kuni waan nutuu wanni wal barbaannu guddoon takka tanumaa bara kanaaf kun ta'e gaayeti akkaataa itti barbaannu qofa kaayyannee gama sanitti deemne sheekha jennu kanallee barbaannuusi rakkoon qabu wannummaan silaa walitti dhufnuufu kanaa ani makka nama dadhama'eeti dunarra amma asirratti erga shayini jiraate asteenyoonni erga jechuu san taane yoo deemtee nuuf itti yoo duba erga akkasii nama beeytee erga mucaa nama finniisi jettee itti beeka kanallee irra dawaa ta'uu beeyte. Amanaas magabaaba gurbaan sheekh eenyu jettan ollaa keenya nu achi eenyuga ni beeyta gaammasii beeka eenyu sheekh xaliil moo filiil. Hayyee inni sanuu nama caalima waa beeku. Jawaabni ministeerri dirra qara'uu danda'a. Asitti dhiisi. Annama inni wal'aanillee ni beeka namticha sanii. Dawaa godhaaf moo? Inni wahiis qara'uutti beekaa dawaas godhuu ni beekaa. Namtichuma sanatummaan kayyinu yaa. Anaa iyyaamamoo isin yaa. Ati dhaqeetuma bara akkana soorii faasii barbaade yoo jeen inni nu amma dhufa sindidu. Inni dhugaa keeti ani amma inni kun wanni kun sababa beeki haalaan guddoon kaisarraa kaatee beeki taateen tun marti ani amma bakka silaanii jira jennu san
yaadumaan kennu jira beeku. Silaa fayyaarra ta'anii mala fi kana guruulleen gaarii miti. Inni biratti hafee naafi ati yoo dhanyee san finne hooyuu naan jetti na keessaa maaliif yoo tarii san malee namaas waa gaggaafataa deemnaa miti. Kan biroollee harkadha karaa sanitti akka kutuu dandeenya. Yoo naafi ati kun namuma sanuu dhanyee haala isaatii subannee gartee waa hunda keessa ibsinee fi inni michoo biraa ta'u yoo finne hoo naan jetti lubbuun tiyyaa. Yaa bu'uura dadhabeetiin jiralleedha. Hayyee. Fayyaa caala waa hundarraa beektaa. Dadhabbii tiyyaa siliqimseetumaan inni kaan nagamaan rakkoo qaba nu kaasi. Yaaboo dhugaa keeti. Anamma gaa dadhabeetiin dhufillee dabalanaa xiqqoo anaa gatiin taa'ini na dhufeen siin jedhe. Hayyee. Waan hin dadhabee jiruufiin gaasa gurbaan kun nurra ijoolleedhaati dhaqee yaamuu ni danda'a. Egaa numaatu kabajaadha. Beektaa namni ka'ee nama lamaan takkaa namni gurguddaan ka'ee yaamuun kunillee kabaja agarsiisaa dhugaa keeti. Kanaafuu gaanis dadhabbii tiyya liqimseetumaan kaanee yaamnaati nu kaasi gaa. Hayyee rakkoo. Nu kaasi gaa. Hundee tokkollee yoo karaa qarree. Isinitti Yaa deemaa rabbi sinaan keessa. Yaamuun waan ati nu gootu. Ahootu amma godhu. Akkasi gaa'uun hordoftoota keenya nuumaafi fi sooriilleen sheeka fiduu kutanii waan kana gaa irra hedduu anumaatu abbaaniif dhahe waa hin dandamne anumaatu haalaaniif miidhe. Feyrus? Feyro? Yaa oowwaatti jiraa hunoo Feyrusaan gaa'uun akkanatti haala baay'ee tokko keessa nagalchite akkanatti hiixatti. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkasitti du'aa illee naaf godhaadha akka isiillee gartee fayyitee qulqullummaa duraanitti deebitu. Sheeka isaan fiduu kutan kanallee sheeka qulqulluu rabbiin naaf haa godhu kadawaa rabbiin naaf haa godhu. Akkasumatti jechuun qorichoonni hedduun kan isaan itti godhan illee ni jira. Qoricha kanallee gaammaan tan irraa wayyeessee numa raffise. Alhamdulillah galata rabbiitii rabbiif galanne haa ga'uun isiniin jaa. Isaanis hanqa sheeka fidanii gartee sheeka sanillee dawaa ta'uuf. Feyrus? Kunoo isiin bursusa isii gizee irriibaa haates bursusuma kana haasoyti. Akkasi gaa hordoftoota keenya akka balaatan hunda rabbiin nurraa achi qabee nurraa dhaabu du'aa'ii nuuf godhaadhaan isiniin jaa. Akkasitti jechuudha qoricha hundaa'uu amma waan godhuuf jirruuf waan hin godhin hin qabnu yayaanee waan hundatti goone amma gaata sheekaa tanaa tafe. Sheen illeen akkasitti du'aa itti godhee nutilleen itti tufnee namni tokko sin dho'ine bara. Rafe komaree rafe. Akkasitti jechuudha hordoftoota keenya kanatti laaftee jechuudha gaa tuni rakkoon anummaan afaan kiyyaan jejje'ee ifitti fidee garuu alhamdulillahi rabbiin isiillee ni fayyisaa. Amma karaa rafuullee jammartee jirti gaafa gaa yoo sheen meegaatti qaree yookaan immoo du'aa'ii goonee fi akkasitti rabbi irraa deebisellee nu faana turaadhaan isiniin jaa garuu immoo kanaa fi kana jidduutti yoo rabbiin gaa waan dawaa namaa godhu rabbumaa beeka waan dawaa rabbi isii godhu du'aa'ii godhaa fi dawaan kunilleen akka dawaa ta'uu fi hordoftoota keenyan isiniin jaa sheen isaan fiduu kutan kunilleen kaa akka gartee sheeka dhugaa san rabbi haa godhu akkasitti kaa dawaa godhee fi qoricha godhee fi tokko tokkoon gartee akkasitti wallaanamtee isiilleen fayyaa isii ta duraanitti deebite akkasitti haadha ilmaaniiti isiin tunilleen haati ilmaanii mataan dhukkubuu miti bakka takkaa dhukkubuu hin taatu. Kanaafuu jechuudha gaa isiin tun wallaanamtee fayyaa isiitti yoo naa deebite anilleen gammachuu guddaadhaan qabaa haalaan jechuudha bal'iseeti. Alhamdulillah egaa ammaan tana rabbiin keenya gaa shayxaana qofa mataan hin dhukkubne rabbiin waan namatti hin finne hin qabu waan hedduudhaan nama mokkoraa gaa subhaanallah. Rabbiin gaa alhamdulillah ammallee balaa nurraa haa deebisuun isiniin jaa. Akkasumatti jechuudha gaa jirrilleen sheeka fiduu kutanii kan akkasitti haanaa if naqe anaatoniin fuudhallee jejje'ee dubbate isiilleen kaadhalaan tun hanquma harmi gadiitti qalbiin isaaniilleen gadii jettee loltee haawun waan akkanaa kanarra jirtii gaa akkanatti miidhamtee jirtii tun waan abbaan fitti fidu gaa'ee oguu gartee dudubbatanii waan hin taanetti haasan dhugaadha seetii jechuudha dhalaan tun akkuma ijoolleeti. Akkasitti gaa dhugaa itti fakkaattee arafeen sadii fuudhuu deemaa naamin waan akka isan haasoyti. Ani immoo
yoom fuudhellee gaa akka kanaa miti gaa yoo akka itti fuudhan akka hedduutu jira. Akka kanatti isii miidhaa keessa jirtu anaa fuudhuus hin jiru isiin duraanumaa itti fakkaattee loltee akkasumatti jette malee. Akkasiin isin jagaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hunoo akkanarra jirraa Feeruzaa du'aayii godhaafiidha. Rabbiin akka irraa deebisu jechuudha. Waswaasa akkanaa kanallee akka ganaa ittiin deebine akka Rabbiin irraa dhaabuu sheekuma kanarratti jechuudha. Nufaana turaan isiniin jaa hanga isaan nutti sheeka isaan fidanii viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu turaan isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Nagaan nu turaa hunogaa akka kana keessa jirraa du'aayii nu godhaa nu bira dhaabbadhaa warra karaa koomantiitiin sheeka itti fidaadhaa akkana godhaadhaa jettanii harara nu keessa illee baay'ee galatoomaa nuti waan dubbannuu fi tadhiifnullee waa takkallee ammaan tana addaan wallaallee jirra du'aayii haalaan nu godhaan isiniin jaagaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya huna alhamdulillah asirra geenyee gaa waan irra geenyu rabbumaatu beekaa taboruugaa rabbii harkaa qabaa akkasii nufaana turaan isiniin